Hello ladies and gentlemen, welcome to our new YouTube channel Aku English with Oromic or with Afan Oromo. I'm Aku. Kabajamtoota daawwattoota channel Aku English with Oromic. Bagara channel kenna nagaan dhuftan isin jechuu barbaanna warroonni biyya keessa jirtanii fi warroonni biyya kennan ala yookaan biyya alaa jirtan jechuudha. Maaliif jennaan channelin Aku English with Oromic channel haarawaa afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti haala salphaa ta'een haala namaa galuun isinii qopheessinee kan dhiyeessine jechuudha. Channel kanarratti kan argattan barumsa garagaraati jechuudha. Giraamarii jalqabee yookaan immoo barumsa garagara afaan Ingiliffaa keessatti wanta include ta'e hundayyuu qabannee akkasumas immoo afaan Oromoo diraamaa gaggabaabaa yookaan immoo prank garagaraa afaan garagaraa qabannee channel kanarratti qopheessinee torbaaniin isinii dhiyeessuudhaaf waa hunda xumuree jechuudha. Kanaaf isinirraa barbaanna. Channelin kun haarawaa ta'uu isaa wajjin barumsa barbaadan comment kee jalatti nu barreessanii akkasumas immoo wanta barachuu barbaadan hundayyuu yookaan immoo wanta akka isin dhiyaatu barbaadan hundayyuu comment jalatti nu barreessaa isin feena jechuudha. Garuu ammoo channelin kun yeroo baay'ee channelii afaan Oromoo namni hin daawwatu jedhama. Haa ta'u garuu ammoo channelin kun afaan Ingiliffaa afaan Oromootti barattoota bakka jiranitti akka irraa barataniif yookaan ammoo akkuma isin beektan yeroo ammaa barumsi dhaabbatee jira sababa dhukkuba coronavirus COVID-19 jedhamudha. Kanaaf bakka jirtanitti mana keessan teessanii YouTube keenya irraa barachuu hin dandeettan afaan Ingiliffaa hanga dandeenye isin dhiyeessuu hin yaalla jechuudha. Kanaaf please channel kan hanga dandeettan ilaalatanii qofa osoo isin please subscribe, like, share gochuu akka hin daganne jechuudha. Maaliif jennaan viidiyoon hadha isin barsiise viidiyoo biraallee torbaan yeroo akka isin dhufuu barbaadan just like gochuu yookaan immoo subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Please ni bira dhaabadhaa nullee waan qabnuun humna qabnuun waan dandeenyu dandeettii keenya hunda qabannee isin bira dhaabachuu yaalla jechuudha. Kanaaf barumsa keenyatti kallattii maan dabarra jechuudha. Barumsa keenya ittiin jalqabnu barumsa giraamarii jennaan. Because giraamariin barumsa keenyatti baay'ee barbaachisaadha. Qormaata irratti kan baay'ee ulfaatudha. Okay, today just we are going to see about grammar. We see about what? About grammar. Before that, I want to remind you to hit subscribe and click the notification bell. You know what? To get more, education. Okay, now today we are going to see a grammar. Grammar. What is grammar? Grammar is mal. Grammar is afan Oromon. We can say ser lugachuda. Grammar is ser lugachuda. Ser afan Oromon hiikan giraamariidha seerlu jechuudha. Seerlu jechuudha seera afaanii jechuudha. It is a rule of language. You can say grammar is rule of what language. You can say rule of language. Grammar jechuudha seera afaanii jechuudha. We can say grammar is a rule of language. Most of the time, grammar is study about the words and the ways of words work together. Grammariin yeroo baay'ee kan qo'atu yookaan immoo kan irratti focus ta'u seera afaanii jechuudha. Afaan keenya yeroo barreessinu yeroo dubbifnu yeroo haasofnu grammari eega namoonni eeganu irratti focus ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee hanqinni namoota keenya irratti grammari waan baay'atuuf barumsa kanaan jalqabne jechuudha. Irra caalaa immoo qormaata irratti haga nama rakkisu hundi keessanuu hin beektan hanqina grammari barattoonni keenya baay'ee qaban. Kanaaf hanga danda'ameen grammari keenya sirreeffachuu yaaluu qabna jechuudha. All right. Through grammar, just we will see a tense. Grammar jalatti maalalla tense ilaalachuudha. Tense ilaalachuudha. Because tense is very crucial in a language. Afaan Ingiliffaa keessatti tense baay'ee barbaachisaa jechuudha. All right. You know, before we going into a tense, just you should have some basic knowledge of these things. Also, gara tense senin dura one is in bedu qabdan hinjira. In this mali, here is a subject. What is subject? What is noun? Sabiti mal. Noun in mal. Here is pronoun in mal. And also sabiti pronoun and the verb. Jechota shani kana bekun isra dirqama. Because we will use them in every tenses. Mal fi nan tense kete jechu kanin ni fayyadamne jechuudha. Tense kete jechuun shanii kana beekun ni dhufalle isaan malee hima guutuu ta'uu danda'a jechuudha. Without these 5 sentences or these words, one sentence cannot give a full meaning. That means jechuun shanaan keessaa muraasa lama sadii yoo hin jiraatin
hima keenya keessatti teessin yookaan immoo himni keenya hima sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kanneen beekuun dirqama jechuudha. Osoo teensi barateen kanneen beekne jechuudha. Eegas immoo teensi jalqabnaa jechuudha. Alright. Handa kan barannu wantoota shanan kana keessaa kan baranna subjectii baranna jechuudha. We will learn about subject. What is subject? A person or a thing is that does an action or activity in a sentence called subject. Hima keenya keessatti kan gocha raawwatu yookaan immoo wanti gocha raawwatu tokko maal jedhama? Subject jedhama jechuudha. Here is a person or a thing is that does a work. Kan gocha yookaan immoo dalagaa wayii dalagu yookaan immoo activity yookaan immoo gocha wayii kan raawwatu maal jedhama? Subjectii jedhama jechuudha. Subjectii jedhama jechuudha. Almost every sentence has a subject. Irra caalaan hima subjectii ni qabaata jechuudha. This subject can be noun or pronoun. Subjectiin kun waa lama keessaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan maqaataa yookaan immoo maqdhaalataa jechuudha. Maqdhaala yookaan immoo bamaqaataa jechuudha. Alright, mee example kan isin yaa ibsu. Here is Sabboontuu is going to what? New York. Sabboontuu gara deemaarti New York deemee yookaan immoo deemaarti jechuudha. She has a plan to go there. I mean, Bona reached what? The bus station. Bona reached the bus station. Bonan eessa ga'ee jira? Bus station ga'ee jira jechuudha. Mary will reach America. Mary will reach America. Mary in America ni geetti. Yookaan immoo achi ni geetti jechuudha. I eat very well. I eat very well. Sirriitti nyaadha jechuudha. Yookaan immoo I am what eater that means. I eat very well. That means she sleeps. She sleeps quickly. She sleeps what? She sleeps quickly. That means she is what? I mean, she go to bed early. That means she sleeps quickly. Example kan maaliif snifide. Example kan snifide sabitii sin tagarsiisu barbaade. Sabitiin keenya maal sin jira. Sabitiin keessan yookaan immoo I mean maqaataa yookaan immoo maqdhaalataa jechuudha. Yookaan maqaa jechuun sabboontu maqaa. Here is Bona maqaa. Here is Mary maqaa. Here is I pronoun. Maqdhaala jechuudha. Pronoun bakka sabboontu yookaan bakka shiidhaa maal buufna jechuudha? Maqdhaala kana buufna jechuudha. Kanaaf hima keenya keessatti sabitiin baay'ee barbaachisaa jechuudha. Now listen here. Sabboontu maqaa namaati. Bona, Mary, I, she. Kuna sadii yoo laalle maal bakka bu'a? Maqaan kun maal jechuudha? Subject jennaan jechuudha. Here is subject jechuudha. Because subject jechuun wanta gocha raawwate wayii jechuudha. Ayitti immoo I fi she goonee jira jechuudha. Maaliif ennaan bakka Mary, bakka Bona, bakka sabboontu I yookaan immoo she yookaan immoo he ni buufnaa jechuudha. Bakka bu'iinsi maal agarsiisa jechuudha? Subject jechuudha. Subjectiin gara biraatiin pronoun yookaan immoo subject pronoun jechuudha jechuudha. Asirratti waan isin hubachuu qabdan subjectii keenya maal akka ta'e beekuu qabdan jechuudha. Subjectiin keenya walumaa galatti we can say a door of action. Maqaa biraallee qabaachuu jechuudha. We can say door of action. Door of what? Action. Subject means what? It's a door of action jechuudha. Walumaa galatti barumsa keenya hadhaa kana fakkaata jechuudha. Barumsa biraa yeroo taanu waa'ee noun fi pronounin yookaan immoo I mean haga dandeenye sa'a daqiiqaa muraasa daqiiqaa 5 kan hin caalin walitti deebine jechuudha. This is all what I have for today. Thank you very much for you are watching my videos. This is all. Please, just I wanted to remind you something before I sum up my class. Just don't forget to subscribe our channel and hit the subscribe. Don't forget. Don't afraid to hit subscribe, man. So that in a tuku gadumu tuka amar kung kabuti. Barumsa amma makaragata jechuudha. Kana fakkaata. See you next time.